akkam jirta bagana gannu ikde har'a waan baay'ee qopheessitanii baay'ee bareedanii jirtu ayye har'a daawwattoota keenya kuukisiidhaan eegalaa jirra. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma torban darbee isinitti himnee turre Gammadaa Show waggoota lamaaf isin bashannansiisaa isin barsiisaa odeeffannoo adda addaa gama keessanitti dabarsaa turuun keenya ni yaadatama. Waggoota lama kana guutuu show Oromoo guddicha ta'uudhaan ol baanee mul'annee jira. Galatni guddaan waaqatti aansee ammoo hordoftootaa fi daawwattoota keenya hunduma keessaniif haa ta'u isiniin jenna. Guyyaa har'aa kunoo akkuma argitan nuti stuudiyoo Gammadaa Show keessatti wantoota adda addaa qopheeffannee jirra. Gammadaa Show waggaa lammaffaa sababeeffachuudhaan keessummoota garaagaraallee asitti affeerree jirra. Akkasumas immoo kunoo akkuma argitan sirna kabajaa keenyaaf keekii bareedduu qopheessinee jirra. Abaaboo bareedaa qabna kunoo dikoorii haala addaatiin Gammadaa Show kabajuudhaaf guyyaa har'aa stuudiyoo keenyatti argamnee jirra. Gammadaa Show ammallee waggaa lama guutee jira. Hordoftoonni daawwattoonni keenya hundumti keessan galata argadhaa ulfaadhaa isiniin jenna irra deebi'uudhaan. Egaan Gammadaa Show torban torbaniin ETV afaan Oromoo irratti galgala dilbata sa'aatii 3:00 hanga 4:00 isin bira gahaa kan ture. Waggoota lamaan kana keessatti immoo maal dabarsine eenyu faa gara keessanitti dhiyeessinee sagantaa keenyaan wal isin barsiifne kan jedhu immoo gara dhumaa irratti isin agarsiifna. Dursinee garuu keekii sirna kabajaa Gammadaa Showf qophaa'ee otoo hin muriin dura keessummoonni keenya ala kanatti argamu. Keessummoota keenya simannee booddee walitti deebina. Maarree Gammadaa Show immoo akka as gahuuf ispoonsaroonni keenya gahee olaanaa taphachaa jiru. Ispoonsaroonni Gammadaa Show ammoo Baankii Awaash, Itiyoo Telekoom akkasumas Ililli Grand Real Estate gumaacha olaanaa taasisanii jiru. Sagantaa keenya addaa kana immoo YouTube irraa warri daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe, like, comment, share gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Gammadaa Show waggaa lammaffaan kabajamaa jira. Baga geessan baga waliin geenya isiniin jenna. Gammadaa Show ammallee daawwachuu itti fufaan isiniin jedha. Ulfaadhaa amma haamilee ho'aadhaan keessummoota keenya ETV afaan Oromoo irraa akkasumas immoo keessummoota hiriyootan waa'illan keenya gama Gammadaa Show waggaa lammaffaa kabajuudhaaf ala kanatti argamu haamilee ho'aadhaan naasimadha. Akkam daa'ima waggaa lama Gammadaa Show kan keenya moo kan keeti? Shooni an keessanis an keenya baga gammadee galatooma ulfaadha. Abaaboon kun biraan ETV afaan Oromoo abaaboo bareedaa kana nuuf fideera. Galatoomi. Congratulations. Akkam jirtu naguma. Akkam bilisumma baga nagaan dhufte baga wajjin gammanne akkam Masfini baga nagaan dhufte abdiin kan biraas dhufeera abdii baga nagaan dhufte ayye ulfaadhu akkam nagaadha naguma Noora maalo Noora ha Handhuura magaalaa Finfinnee Kaazaanchis Hoteela Intarnaashinaal Ilillii fuulduratti kan argamu Real Estate guddicha Ilillii Grand Real Estate. Maal eegdure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadama. Ilillii Grand Real Estate. Egaan daawwattoota keenya akkuma durarratti isiniif ibsine keessummoonni keenya stuudiyoo keenyatti argamanii jiru. Sirni kabajaa waggaa lammaffaa Gammadaa Show haala ho'aadhaan itti fufee jira. Mee amma immoo ETV afaan Oromoo irraa hoogganaa olaanaan obbo Namoomsaa Admaasuu asitti argamu. Isaan waliin taaneen immoo sirna kabajaa kanaaf keekii qophaa'e kan waliin murrutaa obbo Namoomsaa haamilee ho'aadhaan. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdee waggaa lama guutuu waliin imallee jirra. ETV afaan Oromoo. Carraa kanaan daawwattoota keenya akkuma beektan sagantaan keenya Gammadaa Show erga eegalee otoon eegaliinis durarraa eegalee deeggarsa ogummaa akkasumas immoo yeroo qilleensaa gahaa nuu kennuudhaan yeroo hundumaa kan nu cinaa turanii ETV afaan Oromoo turanii hundumti keessan akka beektan chaanalii kanarratti guddannee kunoo waggaa lama geenye jirra. Egaa hoogganaan ETV afaan Oromoo immoo nu waliin jira Namoomsaanii guyyaa har'aa gammachuu keenya kana agarsiisuudhaaf immoo keekii bareedduu kana qopheessinee jirra kan waliin murru ta'a jechuudha.
Egaan daawwattoota keenya sirna kanaaf immoo shaampaanyii si qopheessinee jirra. Sirna kabajaatu waan ta'eef shaampaanyii kana immoo kan waliin bannu ta'a jechuudha. Bookuma biyya keenyaa ta'uu qaba. Akkas jabeessitee. Osaatti wal gaggeessu. Har'a shaampaanyii uffannee jirra. Guyyaa gammachuuti waan ta'eef homaa rakkoon hin jiru. Shaaworii shaampaanyii. Waan bareedaadha. Thank you. Galatoomi. Egaan daawwattoota keenya kan hafe immoo obbo Namoomsa waliin teessuma korra kaayanii mee waa'ee gammadaa show warri ETV Afaan Oromoo maal akka jedhan immoo kan waliin gaafannu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaa isiniin jennan malee. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa, dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Teleekoom. Haqa keessan haqiiqadhaan Baankii Awaash. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa immoo keekis murreerraa akkasumas immoo shaampaanyii keenya bannee jirra. Keessummaan keenya kabajaa immoo obbo Namoomsaa Admaasuu immoo istuudiyoo keenyatti argamanii jiru. Maarree isaaniin immoo akka hoogganaa ETVtti bishaaniin obaasnu har'a shaampaanyii dhuma sabanne bannaa fi akkasumas immoo keekii murreerraa keekii isa murree kana immoo waliin dhandhamnaa. Egaan daayirektarri qophii keenyaa immoo Antiikoo Isaayyaas asitti argamti. Egaa shaampaanyiis nuuf hafiddu. Galatooma. Maal jedhaa shaampaanyii? Ilaalla waliin dhandhamnee ilaalla. Egaa carraa kanaan shaampaanyiin kun alkoolii qabu jennee abdii irraa qabna. Kana booddee wanta jiru shaampaanyii itti gaafata. Akkatti alkoolii dhaba waan waggaa lamaaf. Cheers. Waan waggaa lamaaf taa'edha. Baay'ee mi'aawaadha. Keekis. Egaan daawwattoota keenya hunduma keessaniif immoo sirna kabajaa gammadaa shoo waggaa lammaffaa ilaalchisuudhaan gara fuulduraatti gaafa waggaa 10 guunnu nama hundumaaf mana manatti keekii waan ergamatti fakkaata. Har'a garuu anumaaf si'i meegaa jedhika. Keessummaan erga mana dhufe immoo homaa gochuun hin danda'amu. Nyaannee ta'e gallaa jechuudha. Dhiifama guddaa daa'imman nu daawwachaa jirtan gammadaa shoo gara fuulduraatti keekii isin affeeruudhaaf qophaa'aa jira jennaan. Akkasi? Akkas. Ayyee. Keekii baay'ee mi'aadha. Galatooma. Egaan obbo Namoomsa waggoota lamaan kana ETV Afaan Oromoo wajjin imala dheeraa imallee as geenyee jirra. Waggaa lama imaluun akka miidiyaa dhuunfaadhaan isin waliin dhufee hojjechuudhaaf yaaduu tokkotti salphaa miti. Garuu jalqabumarraa kaastanii mana keessan bantanii maaloo koottaatii hojjedhaa nuun jettanii warra jalqaba affeerame keessaa nuun tokko turre. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama kana gaafan yaadu. Mee akkamittiin nu amantan jalqaba hin hojjetuu laataa jettanii anuma kanayyuu akkamittiin amantan isarraa jalqaba. Dhugaa dubbachuuf amma yoona jalqabaa gama ETV Afaan Oromootiin waggaa lamaffaa kabaja gammadaa shoo irratti na afeeru keessaniif guddaa galatoomaa. Akka ETV Afaan Oromoottis konteentiiwwan amma yoona wajjin hojjenneen guddaa isinitti boonna. Maqaa daawwattoota keenyaanis guddisnee isin galatoomfanna. Waggoota lamaan kana gammadaa shoo kan taasisee ETV Afaan Oromoos ETV Afaan Oromoo kan taasisee daawwattoota keenyadha. Hundumaattiin olitti isaaniin daawwattoota ETV Afaan Oromoo kan biyya keessaa biyya alaa kan umrii hundarra jiran kan gosa hojii kamirrayyuu jiran yeroo isaanii qaalii keessaa haala rakkisaa keessattis pilaatfoormii televezyiinii yoo TV'n hin taane immoo gama sooshaal miidiyaawwan keenyaan filannoo kanaan hundumaan barbaadanii nuuf ta'a jedhanii filatanii waan nu daawwachaa turaniif sadarkaa kana wajjiniin akka kabajnuun waan nu geessaniif daawwattoonni guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Maqaa daawwattoota keenyaatiinis immoo gammadaa shoo gammadaa olaanaa fi garee piroodakshinii kana hundumaa guddisee isin galatooffachuun barbaada. Egaa gaafa jalqabaa akka amanaa kaaste si'a inni jalqabaa itti dhuftee fi gidduutti immoo nuti xiqqoo ishee akka bilchaattu
siqimmiidneerra yaadataa hojiiwwan gara jalqabaa akkamitti sadarkaatti uummata madaalan sadarkaattis immoo si hojii ati barbaadde sirrii tiraakii sirriirra akkasii seenuudhaaf akka barbaannetti sadarkaa koomenti si gooneen ariitiin fiduudhaaf yeroo xiqqootti fudhatee ture obsa si fixachiisnee ture. Gaafa nu wajjin haasofte bariidhuma isaa jalqabuuf yaada akkas fakkaata ture. Mirqaanaa guddaadhaan dhufee ture. Rakkoon miidiyaa keessa baay'een ammayyuu isadha. Miidiyaa yeroo hojjettu har'a mul'adheen parpaziin ati dhuftuu fi yookaan immoo kaayyoon ati dhuftuu fi inni guddaan murteessaadha. Tokko tokko nama duratti mul'atee populaar ta'u beekamuudha taanaan ji'a sadii yoo mul'atee booda sana booda garaa isa gahaa innuffaa hin jibbaa hojiis laaffisaa jechaadha. Kaayyoon nam tokko tokko immoo naga daldaladha yoo ta'e carraa bitaa mirgaanis hamma ta'ee itti daldalatee ispoonsara gaarii argatee akka kanatti ji'a sadii ji'a ja'a yookaan waggaa tokko yoo hojjete kan booda nagaa maaltu kana hojjenna fiikseedha. Maaliif konteentii miidiyaa akkuma ilaalaa jirru kana bu'aa ba'iin intarvii tokko ittiin qopheessanii baay'ee rakkisaadha. Sana booda nuffisiisaa ta'a jechaadha. Isatti madaquu dadhabuu kan dafee nuffuu jira. Miidiyaan immoo mul'achuu qofa kan itti fakkaatu jira. Keessummaa fidachuun wantoota haala mijeeffachuun istuudiyoo akkasii maallaqa amma kanaa qopheessitee itti dhangalaastee utuu si mararuu jechaadha. Kana hundumaa itti dhimmuun dadhabbii maallaqaa, dadhabbii yeroo kee, dadhabbii humnaa yeroo waa hundaa of keessaa qaba. Kanaaf kan nuffee enerjii dura ittiin dhufe hir'isee kan gidduutti adda kutu jira yookaan kan becancarsaa deemu hin jiraata. Wantoonni akkasii baroota keessatti nu mudataniiru. Kanaaf enerjiin kee jalqabaa waan akkasii nutti fakkaatee ture. Akka miidiyaatti immoo daawwataan sustainably walitti fufiinsaan yoo xiqqaate waggoota 4-5 ol kan ilaaluu danda'u barbaanna. Diraamaas yoo ta'e beektaa hirkoo diraamaa kunooti waggaa lammaffaarra geesse. Walumaan jalqabne waggaa lama wajjin geesse. Kanaaf diraamaa waggaa tokkoffaa xumurree yoona kana yeroo celebrate goonu namni akkam goonagaa itti barree jedhe yaaddoo keessa ture. Kana jechuun konteentiin yookaan immoo qabiyyeen nuti uummataaf ta'a jennee finnee galma gaheera jecha. Akka itti fufuuf immoo maallaqa dachaa sadii ta'u itti dhangalaasne ETV'n jechaadha. Sun maallaqa hamma sanaa biyya keessatti artii Oromootti kan waggaa tokkodhaaf maallaqa guddaa haga sanaan bitees waan jiru natti hin fakkaatu. Hojiin immoo qabiyyeen gareen hirkoo qabatanii dhufan hojii nama boonsudha ture. Kanaaf walitti fufiinsa yeroo qabaatu daawwataan keessa garaa isa gahee walitti fufee televizyiinii koo miidiyaa koo raadiyoo sootee raadiyoo koo hidhee si hordofaa jechaadha. Kanaaf jenneeti nuni gara jalqabaa si qimmiidnee baay'een qimmiidame carraa kana daawwattoonni akka beekan kanan barbaadu qimmiiddaa baay'eetu narra ture gama ETVtiin. Maaliif itti fufiinsa kee hin shakkina deddeebisnee kana sirreessisiin jenna kana sirreessiin kun hundumtiyyuu gammadaarraa aarii jibba qabaachuutu hin taane daawwataan keenya daa'imman jiru guddattoonni ijoolleen jiru dargaggoonni jiru ga'eessonni jiru warroonni immoo namoonni gurguddaan jaarsoliin jiru isaan hunda kan giddu galeeffate ta'uu qaba miidiyaa guddaa irratti yeroo dhufu jechaadha. Namni immoo gosa hojiitiinis immoo daldalaan jira. Kan barsiisu profeesarri hedduun jira. Kan waa tokko sin baranne tikeenis ilaala. Si galeera konteentii kana hundumaa gosti namoota koorniyaa garagaraa kan galii garagaraa kan qabu yaada ejjennoo garagaraa kan qabu faatu ilaala. Kanaaf ejjennoo nama hundumaa fiduu hin dandeessu iddoo kana. Giddu galeessatti immoo fiduu qabda. Yoo xiqqaate waggoota lamaan kana keessatti gammadaan namoota paartii hunda keessaa ejjennoo garagaraa qaban garuu dhimma eenyummaa wal fakkaatuuf iddoo teessoo kanarra taa'aniiru dhufanii. Kanadha miidiyaa irratti kan nuni barbaannu jechaadha. Gama biraatiin namoota koorniyaa garagaraa dubartoota hedduu dhiirota hedduun daa'imman dargaggoota warra hegeree borii warra biyyaaf immoo umrii isaanii kennanii gumaachan hedduun isaanii teessoo kanarratti dhufanii kabajaan keessummeeffamaniiru. Kanaaf walitti fufiinsa akkasii akka qabaatuudhaaf yeroo sana kan si qimmiirne har'a gaafa taa'ee gaafa ilaalu
Energiin kee yeroo sana yookaan humni kee si'aa inni kee gaafa sana still akkuma amma celebrate gochaa jiru kana wal qixa jira jechaadha. Darbee gad bu'uu maal jechuun nuffuun keessummaan si rakkisuun nuti si rakkisuun maaliifi kontentiin yookaan qabiyyeen ati gaarii hidhattee yaadde wantoonni tokko tarii madaalanii tarii namoota akkasii muufachiisu wanuma gaarii ta'e akkana jennee keessaa hir'isaa deemnu jira. Iddoon kun diskomfortii sitti fiduu danda'a. Garuu miidiyaa guddaadha waan ta'eedhaaf of eeggannoo waliif jecha. Si gulaalaa dursinee sitti himaa wantoota wal qajeelchaa. Gaafa sa'aatiin qilleensaa immoo dhimma biraatiin qabame har'a hin fidiin siin jechaa turre. Kana hundumaaf ajajamaa ta'uu keef guddisnee si galatoonfannaa. Namni immoo perfect miti. Absoluut ta'ee kan dhalatee hin jiru. Kanaaf hojii waggoota lamaa kana keessatti wantoonni namni itti gaddee jiraachuu danda'a. Wantoonni namni humnaa olitti gammadees jiraachuu danda'a. Isaan kana hundumaayyuu giddu galeessaan amma yoona tajaajiluu keef daawwataan ofumaayyuu si galatoonfata jedhee yaada. Gama keenyaan akka ETV Afaan Oromootti humna si'aa'ina inerjii yeroo sana dhufteen walitti fufiinsaan asiin gahuu keedhaaf guddaa si galatoonfannaa. Kuni fakkeenya cichoominaati. Waan qabatteetti bobbaatee wanta guddaa galmaan ga'uu dandeessu. Namoota kaanis addunyaa hedduu keessa fakkeenyaaf gaazexeessummaa qofa miti. Namni paartinarshiippii yeroo uumu daldala keessa jiraachuu danda'a paartinarshiippiin. Ati nu wajjin akkuma hariiroo uumte fakkeenyaaf obbo Gamshuu Bayyanaa wajjin hariiroo uumteetta. Gamasiinis daldalaan jechaadha. Nuun amantee deemte immoo hariiroo biraa uumta. Kana gidduu dhachaadha hojiin jiru. Kanaaf hariiroon yeroo turaa deemu amanamtummaan dhaabbilee keessa jiru hammasuma turaa deema jechaadha. Kanaaf daldala keessaa hojiiwwan international brokers kan jennu kan akkasii keessaa wal amantaan dhaabbilee keessa jiru hundumtuu gama faayinaansiin gama miidiyaan kaaniin iyyuu hariiroon namoota gidduu jiru dippiloomaasiin biyyootallee yeroo walitti fufiinsa qabaatu amanamtummaanis ammasuma trust jennamire trustii amma kana guddisaa deemnaa jechuudha. Kanaaf kuni fakkeenya hariiroo gaarii turfachuuti. Cichoomina kee immoo asumaan daddaballee dinqisiifannaa akka ETV Afaan Oromootti. Baay'ee galatoomi obbo Namoomsaa. Egaa akkuma obbo Namoomsaan amma jedhe kana ETV Afaan Oromoo nuufi mana keenya guddaadha. Carraa kanas immoo dhugaa dubbachuudhaaf carroota hedduu dabarsineerra miidiyaa hedduu bira deemne carraa hojjechuudhaaf yaalii adda addaati kan taasisaa deemne waggoota 10 darban kana yaalaatuman ture guyyaa tokko kanan hojjedhaa guyyaa tokko waan akkasiin hojjedhaa shoo kana fakkaatuun hojjedha jedhee irra deddeebi'ee yaadaan ture garuu milkiin barbaadu sana bakkan itti argachuu danda'u waan keessa koo hin turreef ETV Afaan Oromoo akkuma banameen namoota jalqaba dhufanii balbala keessan dhadha'anii ETV Afaan Oromoo wajjin hojjechuun qabaa jedhanii cichoominaan hojjetan keessaa tokkon ture. Kun ammoo gargaarsa keessan deeggarsa ogummaa keessanii isinis hooggantoota dabalatee akkasumas ogeessonni ETV Afaan Oromoo keessa jiran hundumti isaanii ganamaa galgala yeroo nuti sagantaan nu dhumuu didee tursinuu nu hubachaa yeroo tokko sagantaan nu jalaa dheeratu nu hubachaa yeroo gabaabbatus hubachaa waliin morkaati kan as geenye. Egaa waggaa 2 gahuun galma keenya isa dhumaa miti. Waggaa 200 300 otoo ture kaampaanoonni biyya alaa keessa jiran akkasitti kan dhalatti darban. Kun immoo miidiyaadha. Yoo xiqqaate garuu namni hamma hojjechuu danda'u hamma yaaduu danda'u fi hamma lubbuudhaan turetti waan lifetime hojjetamudha. Amma isuutti dulloomeen jaalladhaan ogummaa kana baay'een gammachuu guddaan irraa qaba. Egaa waggaa 2 kana erga geenye immoo fuulduratti ETV Afaan Oromoo tarii maal nurraa eega maal sirreessinu daawwattoota fuulduratti nutti himaati. Isa kanaaf immoo waggaa 3ffaa irratti qophoofne haala gaariidhaan dhufuu waan nu barbaachisu jechuudha. Baay'isa inni jalqabaa namoota keessaa amma yaadni waggootaaf utuun akkas ta'e utuun kana argadhe jettee yaadni si keessaa ture gaafa iddoo sirrii argatu namoota hedduu si wajjin hiriirse. Yoo xiqqaate nama 5 haga 10 qophiilee kan si wajjin hojjetaa jiru. Namoonni kun jireenya isaanii buddeena isaanii ogummaa ittiin bobba'aniin si wajjin hiriiranii jecha. Kanaaf xurree biraa namootaaf saaqxa. Lammaffaa immoo yaada kan kee utuu akkas ta'e utuun carraa argadhe
ummata koof akkasan godhe. Akkas godhee hin jiraadha. Otoo ummanni keenya waan akkasii qabaate jenna hundi keenya yeroo hunda. As keessa maal jedha Mahatma Gandhiin be the change that you want to see on the world jedha. Jijjiirama addunyaa irratti arguu barbaaddu ta'ii jedha. Ofuma keetii ta'e. Right. Na kanaaf waan baay'ee dinqisiifadhu ofii kollee yeroo hedduu dhuunfaa kootiin tun akkas godhe tun utumaan hafe kan koo fakkeenyaaf. Ani sirraa kanan baradha. Ani ogeessadha. Ogummaa kootiin hin jiraadha. Gaazexeessaadha. Kana keessaan garuu akka dhuunfaatti gaazexeessummaan ala utuun dippiloomatii ta'ee biyya koof akkas kana hojjedhe. Utuun daldalaa ta'ee abbaa qabeenyaa akkasii ta'ee carraa hojii akkasii uume. Nama hundumtuu numa yaada jecha. Eegaluu fi ta'anii argamuun garuu waan gonkuma adda yaaduu fi sana yaalanii kufuun yaalanii kufanii sana booda milkeessuun waan baay'ee walirraa fagoodha. Kanaaf egaa waggoota dheeraaf iddoo barbaadaa turte yaada keessana nuni wanti guddaan jalqaban nunsi dhiyeessine yoo jiraate reliable platform jechuu dandeenya. Bakka itti yaada kee hojiirra oolchuu dandeessu platformii isaa sii uumne yaadi si bira jira humni isaa si bira jira. Waan kana akkati hojiirra oolchituufidha jechaadha. Inni guddaan Gammadaa Show maaliif jaalatame? Wantoota backgroundii arginu kana kaameraawwan babbareedaadhaan waan waraabameef miti. Qabiyyeedha. Namni taa'ee sa'aatii isaa yeroo isaa kennee dhaggeeffatu Gammadaa Show irraa wantoonni ammasiin jedhe kuni graafiksiin backgroundiin bakki haalli teessumaa kun hundumtu galtee sana utubudha. As keessatti konteentii baay'ee gadi bu'aa dhiyeessite yoo ta'e namni yeroo isaa kennee si ilaalu jechuudha. Kanaaf guyyaa tokko si kennuu danda'a guyyaa biraa garuu si dhiisee cufate. Gaafuma tokkoon si taajjabee fuula sirraa garagalfachuu danda'a jechaadha. Kanaaf as keessatti intarvii guyyaa tokko dhiyeessitu keessatti avreejiidhaan namoota hedduu gammachiisuu danda'uu qaba. Yoo xiqqaatee torban tokko xiqqoo ishee gad bu'aa torban tokko baay'ee ol ka'a akkas akkasittiin torban tokko giddu galeessa ta'a. Bifa kanaan daawwataa kee walqixa turfachuu dandeessa jechaadha. Kanaaf addunyaa akka ta'u barbaaddu sana ta'aa jirta already. Ani isaan argee gaama. Guutummaatti taatee ijibbaatteettaa madaala kan keeti. Garuu nu hafu baay'ee jira. Addunyaa barbaaddu sana keessa garuu jirta. Nummo pilaatfoormii sanaa sii uumnee carraa sanaa sii uumnee akkuma kan keemmoo kan akka dura sii himee bittaadhaan akka hirkoofaa outsourcii ogeessota fayyaatiin Dr. Naafiyaad Nobraatii wajjumaan yeroo isinii kennine yeroo qilleensaa kun egaa inni guddaan ammallee kan dhufaa jiran hedduutu jiru. Isa kanaaf ammayyuu balballi banaadha. Garuu yeroo hundayyuu qabiyyee daawwataa sirriitti madaalu, daawwataa ijaaru, daawwataa inspire gochuu danda'u, waan haaraa irraa fudhatee jireenya isaa boriitti jijjiiramuu danda'u ta'uu qaba. Dhaloonni hedduun hin beektan daa'imman amma Gammadaa Show Gammadaa siin jedhu namni baay'een dheeyyaadha. Ijoolleen manaa Gammadaa Show akkana siin jetti iddoo baay'eetti naquun nameera yeroo hojiidhaaf deemnus. Kanaaf dhaloota keessatti dhiibbaa akkasii uumuu jechuun waan qoosaa miti. Namni ati asitti qabiyyee isaa fiddee akka nama sanaan ta'a namicha Gammadaa Show irratti arge jedhee dhaloonni boru iddoo waan guddaa gahu jira jechuudha. Kanaaf jireenya namaa irratti dhiibbaa uumuu danda'udha. Nummoo pilaatfoormii sana yookaan immoo bakka itti dhiyeeffattu sana sii dhiyeessine akka itti hin raafamne akka itti hin jeeqamnetti sirriin sana booda immoo akka itti immoo sirnaan dhaloota madaaltee dhiyeessitu siif goone isa gara fuulduraa Gammadaa Show qofa otoo hin taane kan akka Gammadaa Show 4-5 kan barbaachisa daawwataa keenyaaf jechaadha. Egaa dimaandi jenna miire barbaachisummaan shoowwan akkasii yaada namaa bakka itti dhiyeeffatan hedduun uumamee jira jechaadha. Yeroo haguma Gammadaa Show fakkeenyaaf Gammadaa Showuun booda shoowuun 5 banameera miidiyaa keenya haa ta'u dhiisuu malee. Kanaaf ka'umsa yookaan sababii ta'uun waan qoosaa miti. Dorgomtoota hedduudhaan marfamuun waan qoosaa miti. Kana keessatti atis yeroo dorgomaa qabaattu caalaattu jabaachaa deemtaa jechaadha. Kanaaf kan akkasii dorgomaa 3-4 pilaatfoormii keenya irratti fiduu dandeenya. Nus immoo qophiilee akka kanaa gurguddaatti dhiyeessaa jirra jechaadha. Suni daawwattoota keenya waan garaa gahu yeroo isaanii sirriitti invest godhanii nu biraa kan ittiin bu'aa buufatan gochaati kan deemnu jechaadha. Kanaaf Gammadaa Show
daqiiqaawwan muraasarraa gara sa'aatii tokkootti bal'atee beeksisoota gurguddaa argatee gara gabaa milkaa'ee jira. Karaa daawwattoota isaa milkaa'ee jira. Karaa qabiyyee dhiyeessuu milkaa'ee jira. Avreejiidhaan yeroo ilaallu waggoota lama waggaa milkiitii jechaadha. Kuni garuu milkii balbaloota milkii dhibba keessaa lama kan banne jechuu dandeenya waggaa lama jechuun 98 ammayyuu unlocked hin taane jecha isa balbaloota sana banuutti si deemsisa. Kanaaf wanti guddaan nurri sirraa eegnu akka EBCtti milkaa'inoota kana caalaatti dachaadhaan qabiyyee dabalataa qabiyyee caalaattu nama bashannansiisu itti dabalaa daawwattoota waan madaalu waan daawwattootaaf ta'uu danda'u caalaatti itti dabalaa gabaadhaanis milkii gaba kanaan qabdu akkasuma fakkeenyummaa namoota kaaniif miidiyaas haa ta'u warra baankii hojjetaniif haa ta'u warreen hakiimota iddoo jiran hundumtuu namni bakka jirutti ciniinnatee milkaa'u akka qabu akkasirraa baratanii barbaanna. Kan akkasiis immoo baay'ee qabannee dhufaa jira. Tuma dubbannu ETV Afaan Oromoo kontentii yookaan qabiyyeewwan haaraa yoo xiqqaate haga 5tu dhiyaataa jira. Kanaaf liqinfamuu dandeessa keessatti. Yaaddoo guddaadha. Egaa yoo gochaan yaaddeessan wayya malee ahead miila nurraa fudhattee jirta. Hanga tokko kontentiiwwan gammachiisoo ta'an gaggaarii akkuma qabnu guutuu gochuudhaaf garuu kontentii baay'ee babbareedoo shoowwan kan keenyaa fi kan outsource jennu akkuma gammadaa show kan biraa diraamaawwan dabalataa isaan kana hunda dabalatee miidiyaa sirriitti uummata isaa barsiisuu bashannansiisuu fi odeeffannoo kennu ta'uudhaaf caalaattu hidhatee dhufaa jira. Kanaaf atu jabaadhu waggaa sadaffaa jennu kanaan mudhii kee hidhadhu qophaa'ii. Qophoofneera. Akkasiin jenna. Kana caalaa garuu waggaan lammaffaa waggaan lama kun waggoota barnootaati. Waggaan tokkoffaa irra caalaa waggaa barnootaati. Waggaa jalqabbiiti. Waggaa lama kana keessatti immoo take off yeroo itti gochaa turtedha. Amma already yeroo balalii keessa yeroo balaliiti waan ta'eedhaaf maal jedhu balalii irratti amma iddoo balalii seef irra geenyerra. Kanaaf qabattoo keessanii kadhaati akka barbaadan taa'aa yeroo akkasitti amma yeroo enjoy gochaa caalaattu waan gaggaarii dhiyeessitudha jedhee yaada kana sirraa eegna Gamshaa. Baay'ee galatooma egaa nutis akkuma duraan jenne waan kana murtoo cimaadhaan abdii guddaadhaan akkasumas immoo cichoominaa fi immoo bold decision akka afaan faranjiitiin jedhani akkasitti itti seenne sababiin isaa sagantaan nuti amma hojjennu kuni afaan oromootiif yeroo jalqabaatiif sagantaa jalqabamedha. Yeroo kam namoonni hedduun interview wal gochuun yookiin sagantaan afgaaffii namootaaf geggeessu erga miidiyaan banamee jalqabee waanuma ture garuu formatii kanaan teessuma kanaan late night show the first late night show in Oromo late night show yookiin immoo show late night show jedhamu formatii kanaan yeroo jalqabaatiif afaan oromoodhaan jalqabne dhugaa dubbachuuf waaqayyos baay'ee nu gargaare waggoota lamaan kana geenye jirra gammachuu guddaa qabna gargaarsi keessan tumsi keessan ammallee nurraa addan bahini waan hangammaatti nu gootaniif nu gargaartaniif isiniin akka hogganatti akkasumas immoo miseensota ETV afaan oromoo hundumaa hojjettoota achi keessa jiran waardiyyaa balbala irratti yeroo nuti gaaffii gammadaa shoo dhiyeessuudhaaf dhufne sagantaa finnee dhufne nuun jedhan gammachuudha gammadaa shoo ol galaa nuun jedhanii nu galchan irraa eegalee hunduma keessan galatoomaa ulfaadhaa waggootan milkii nu fuuldura jiran kan ammoo waaqni nu haa milkeessuun jedha. Cheers obboleewwan. Cheers kan baranaa kan baree garee jennee rammas. Egaan daawwattoota keenya turtiin nuti obbo Namoomsaa Admaasuu waliin ETV afaan oromootti hojii geggeessaa olaanaa kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Egaa sirni kabajaa waggaa lammaffaa gammadaa shoo itti fufee jira. Egaa sirnoota kabajaa keenya itti aanan immoo kanuma waliin daawwannu ta'a. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa, dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Teleekoom. Handhuura magaalaa Finfinnee Kaazaanchis hoteela intarnaashinaali Ilillii fuulduratti kan argamu riil isteetii guddicha Ilillii Grand Real Estate. Maal eegdure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadama. Ilillii Grand Real Estate. Haqa keessan haqiiqadhaan Baankii Awaash.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa keessummoota gara Gammadaa Show waggaa lammaffaa kabajuu dhufan keessaa nama addaa tokko asitti argamee jira. Isa waliin turtii baay'ee gabaabaa waan taasifannuu fi haamilee ho'aadhaan obbo Abrahaamiin gara kanatti naa geggeessa. Baga nagaan dhufte obbo Abrahaam. Akkam jirta? Nagaa. Noori. Egaan daawwattoota keenya akkuma duraan isinitti himee keessummoota guyyaa har'aa Gammadaa Show waggaa lammaffaa kabajuudhaaf asitti argaman keessaa nama baay'ee ana waliin hariiroo cimaa qabu yeroo hundumaa otoon gara Gammadaa Show dhufin naman jala taa'ee gara keessan dhufu nama rifeensa koo waggoota lamaan kana guyyaa tokko too addaan hin kutin naaf sirreessaa ture Abrahaam Lataa Badhaase asitti argama. Baga nagaan dhufte Abrahaam. Cheers. Akkas. Egaa Gammadaa Show irratti yeroo hundumaa akkasittiin eenyumatu si bareecha rifeensi kee haala gaariitiin tolfamee tolchee eenyutu si ergaa jedhanii yeroo baay'ee na gaafatu daawwattoonni. Egaa har'a iccitiin kun darbee hafee waggaa lama kana booddee immoo eenyu akka ta'e si baru jechuudha. Akkamii? Maqaan koo Abrahaam Lataan jedhama. Hojii amala rifeensaan hojjedha. Haa ta'u malee egaa rifeensi jechuun bareeda namaati. Namni tokko na dhufee si bira dhufee keessummeessitu maal inni namicha sarara maal akkamitti bareeda akkamitti murate bareeda yeroo faan akkamitti deema ani carqiin uffatu faan akkamitti deema jedhu yaaddeetu hojjetta. Egaa yeroo baay'ee wal faana turreerra akkamitti Gammadaa irraa bareeda hoo maal ta'eef bareedan jedhus itti yaaddeetu hojjenna. Gammadaanis bareedeetu manuu ba'a. Gorbichis bareedaadha kana. Dhugaadha. Ija kanaatiifuu Gammadaa faana yeroo baay'ee turreerra. Ammas ittuma fuun danda'ee yaada. Waggaa meeqa hojjetteeti hojii rifeensa sirreessuu kana Abrahaam? Ogummaa kana keessa waggaa baay'een ture. Haa ta'u malee ogummaa keessa inni turtu egaa waa baay'ee hojjetta. Ijoollee illee itti guddifanneera akkuma jedhame kana. Waggaa 30 walis hojjedheera. Egaa manni rifeensaa akka hojjaatti hojjaansaa hamma kanallee nama guddisuu baatu ijoollee itti guddifanneera jedhee yaada. Carraa kanaan daawwattoonni keenya akka beektanii fi Abrahaamii wajjin yeroo hedduu waan dabarsinuuf manni rifeensaa hojjechuudhaan ijoollee isaa lama yoo xiqqaate biyya Chaayinaatti yuunivarsiitii barsiifateera. Nama baay'ee goota ta'e nama cimaadha nama sabboonaadha. Akkasumas amalli Abrahaam namni hedduun kan hin beekne rifeensa sirreessuu qofaa miti namoota walitti fiduu Oromoon akka wal jaallatu akka wal beeku gochuudha. Kanoo akkamittiin eegalte Abrahaam? Namni si bira dhufee gaafa haasa'u irraa jalqabde? Maalinni namoonni wal baran wal faana oolan wal faana dhugan wal jaallatu wal baruun immoo dirqama. Namni tokko sabummaa isaaf dhaabbatan jedhamu maalinni wal bareeda. Wal beektu malee maalii wal gaafatta. Namni Oromoo tokko bara kan darbine yaada akkasiin qaba. Maaliif bara keessa darbine keessa waa baay'ee arginee dadhabneefu Oromoo bira akka hin darbine hokkufillee akka kaasu. Hokkufillee abalu kufeera akka jedhu hojii barbaaduuf. Oromoon wal barsiisin wal dabarsin itti dhaga'amu. Oromoo tokko baruun barbaada. Egaa ati waggoottan 30 kana keessatti maamiltoota hedduu qabda ture. Maamiltoonni akka koos rakkisan jiru. Ana natti fakkaata maamilli rakkisan miti. Gammadaan illee mallisa baay'ee gaariidha. Akkati jettu kana miti. Gammadaan mallisa baay'ee gaariidha. Gammadaan ana tokkasii ta'a jedhanii hojjetan malee mala gadhee illee qabu Gammadaan baay'ee mala gaarii qaba. Gammadaan nama gaarii ta'uu isaan beekan. Ati isa beektaa ani immoo Gammadaas. Egaa waggoottan lamaan kana baay'ee na barachiteetta namni hedduun baay'ee bareeddeetta naan jedheera. Waggoota itti aanan kanas immoo imala Gammadaa Show keessatti qooda waan qabduuf akka nu cinaa dhaabbattu akka nu tumsitu akkasuma akka nu bareechuudhaan itti fuftu carraa kanaan isitti dhaammannaa. Galatoomii keessummaa keenya guyyaa har'aa taatee immoo kabaja waggaa lammaffaa Gammadaa Show kabaju waan dhuftee fi hedduu si galateeffanna. Cheers. Galatooma. Haqa keessan haqiiqadhaan Baankii Awaash.
waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Teleekoom. Handhuura magaalaa Finfinnee Kaazaanchis Hoteela Intarnaashinaal Ilillii fuulduratti kan argamu Real Estate guddicha Ilillii Grand Real Estate. Maal eegdure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadama. Ilillii Grand Real Estate. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti hoogganaa ETV Afaan Oromoo obbo Namoomsaa Admaasuu wajjin akkasumas immoo nama yeroo dheeraadhaaf rifeensa gammadaa shoo sirreessuudhaan beekamu Abrahaam Lataa Badhaasee waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture. Qophiin sirna kabajaa waggaa lammaffaa gammadaa shoo duraan argitanis haala bareedaadhaaf ho'aadhaan isin biraan gahaa turre. Torban ammoo akkasuma bifa addaatiin sirna kabajaa waggaa lammaffaa gammadaa shoo immoo deebinee waliin kabajuudhaaf qophoofnee jirra. Torban nama torbanii nu haa taasisu. Egaan dhumarratti immoo sagantaan keenya gammadaa shoo haala kanaan tottolee bareedee isin biraan akka ga'uuf ammoo shoorri ispoonsaroota keenya daran olaanaa ture. Ispoonsaroonni keenya guyyaa har'aas akkuma baratame Itiyoo Teleekoom, Baankii Awaashii fi Ilillii Grand Real Estate turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Sirna kabajaa keenya waggaa lammaffaa kana ilaalchisuudhaan immoo dikoorii baay'ee bareedaa kana kan nuuf hojjette Boonii Dikoor baay'ee galatoomii ulfaadhu jennaanii akkasumas immoo guyyaa har'aa kana kanaan dura gammadaa shoo irratti keessummaa kan turan Lees haala kanaan na bareechanii jiru galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Maarree guyyaa har'aas immoo sagantaa keenya kana irratti nu tumsuudhaan nu waliin jiraachuudhaan akkasumas immoo sagantaan keenya bareedee tottolee isin bira akka ga'uu fi creative directoriin keenya Antifoo Isaayas akkasumas kaameraamaanonni keenya Abdii Jireenyaa Biqilaa Mitikuu fi Waaqjiraa Damaraa hunduma isaanii tiim Risaa hunduma galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Torban nama torbanii nu haa taasisu nagaatti.